السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلانا سينا كتوتا سدفا ولد ابن الرجل اللي واهن أبو مسلم الخولاني تبتمين نمو تبتمين لهن أمنه أمس كنو كتا سدفا أولي كباني كرامة إسائرة سبحان الله. نما ربي تهي ربي ساته قافتكو أبو مسلم الخولاني جوغر من إساء سينو ماتي إساء مال إسان جئن يا أبو مسلم الخولاني mana keenya keessa wanni nyaannu takkallee hin jiru jedhanii takkallee hin jiru isaan jennaan Abu Muslim maaltu jira ree mana jedheen dirhama takkitti wahii sanuu ka jirbii wahiitiin binnee dhufnu wahiitu jira isa takkitti jira dirhama takkitti jennaan Abu Muslim mee isma naa barbaada naaf kennaa jedheetti irraa fudhateetti qalqalloo wahiillee as kennaa jedhee qabateetti gabaabahe yoo inni gabaabahu kadhattuu wahii kararraa fiide itti dhufte subhaanallah kadhattuun itti dhufteet itti warwaatte mi'a mallaqanaa kenni beela'ee qooqa jiraa garaa oolee bulee akkasitti maal jedhee waan garagara itti himatee jennaan subhaanallah Abu Muslim aalima guddaadha nama namaaf dabarfatu san booda in kenneef jechuudha mallaqana dirhama takkitti kanan kenneefi inni kenninaaniif براتر أبو مسلم الخولاني أكمل تري منات هاديبو سبحان الله سبحان الله سبحان الله كتمنا تريبو أبنان أتديمت أجا قرآن هورا هوبا كوشا غرغران شان تما كانت الكلام كانت تجورت منات تينغالي باتي سوداتا قلبي نساء كسودان غوتو مكان منات تينغاليت منا كاهه دفي منابه حرك الله غالي دفي منابه يو إني تكيتني deemee bakka haajaa galeetiin hin deebu haati warraa isaa harcee agartee amma wanti yoo bantu yoo qalqalloo kana bantu qalqalloo kana keessa maaltu jira harcee jira jechuudha harcee kana adii qulqulluu kana jira subhaanallah karaama rabbiin isaa kenna isa kana bukeessitee nyaata dalaydee akka ajaa'iba kanatti gootee isa dheeyte yoo dhufu sodaata dhufe maalitti jala haati warraati akkamitti na eegdi jechaa galee yoo inni mana seenu mana keessatti nyaanni dalagame bareedu tolfame fidde afoo keette nyaata afoo keette subhaanallah jedhe min ayna haadha jennaan kuni eessarraa jedheen harcee ati guyyaa fiddiseen irra jedheen subhaanallah subhaanallah allahu akbar fa'akala wabaka nyaatitiniin boohe mucjizaa rabbiin taabicoota kennu qooda rabbiin jaraa kennu kana wanni inni argatee lafatti miti waan inni lafetti rabbiin gabbareefi waan inni keessa rabbiin gabbareefi kana bara badhaafame galaana seenaa kutaa afraffaadhaan hamma walitti deebinutti nagahan nuturaa wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh